Mee asirratti egaa sagantaa qabadhee dhufee jira ijoollee keenya kan akka Kiyaar Bashir akkuma beekamu Kiyaar Bashir waa hedduu hojjetee jira Oromoof jechaadha keessaayyuu 2010 2008 2007 no 2009 2010 13 15 16 kanneen jechaadha ijoollee biyya Oromoo keessatti sagalee uummata Oromoo ta'aa turani haaluma kanaan Said Yusuf aktiivistii Oromoon qabdu jaba yeroo biyya keessa jirutti illee agriikaalcharii wajjin ta'uudhaan keessaayyuu qaama miti mootummaa ta'e jechaa inni ijoo guddaa wajjin biyya Turkii irra akkasuma immoo dhaabbilee adda addaa keessa jechuudha seenaa gaarii qabudha mee ijoollee kanallee kallattiidhaan dhageeffannaa waan isaan jedhan ergaa geeffannee walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha Siraaj Kiyaar Bashir akkasuma immoo Abdii Xayyib Waaqoo ijoollee Oromootiif jechuudha ijoolleen Oromoo warri amantii biraa hordoftan jechuudha na yaadadha yeroon isaa bara 2015 I think 2015 ture yeroon isaa yeroo san akka ammaa kana jiru waggaa 7 dura yoo sanaanillee areedan qabu namni baay'een namni akka Ziizoo Baalee Biddiree Faanti jechuudha Facebook iyyuu bananne waan Facebook hin ta'in beeku inni jechuudha yeroo san jechuudha akka qoosaan fakkaannaan qubna garii haasa'uuf dhufe Rabashin Ziizoo sheer bichaa godhutu si hayyama sheer godhame hakuma kana namni sheer godhu namni dhibbaa sheer yoo godhe bar nama meeqa bira gaabeetani kana kanatti warra Facebook caalaa warri TikTok na ajjeesu yoo namni tokko sheer godhaa jedhe bar warri TikTok namni 200 yoo seene takkatti nama 2,000 nama laala kanaaf namni baay'een Facebook irraa baqate bakki addunyaan nama agartu dirreen qabsoo immoo Facebookidha kanaaf iyyuu jechuudha hawwii firaa'ol jaala qabsoo ganama yeroo san Kuwait irraa hayyuu hawwii firaa'ol nama jabduu turte qarree jabduu amma immoo Ameerikaa dhaynaan immoo tu yawaade ijoollee taate qabsoo dagatte qabsoo isii dagatee waan hin beekne garuu baddee jirti yeroo sanitti nama jabduu turte salphamatti wanti jechuu barbaade na yaadadha yeroo san Ahmad Bosona Baalee warra amantii ortodoksii kana warri of ta'uu dadhabee warri afaan ofii dhiisee alaabaa ofii dhiisee waan biraa jechaa ture by the way gaafii amantoota hordoftoota amantii ortodoksii ijoollee Oromoo qofaa miti isinii galee kan deebi'ee gaafii sabboontota Oromooti asirratti immoo jechuu asirratti jechuu gaafiin deebin Abiy Ahmad deebise jechuu deebin ministeerri muummee Dr. Abiy deebise waan sirrii deebise jechuu yeroo kamuu Abiyyin sababni nuti qeeqaa turreef maal sababni nuti isa jibbaa turreef yookaan immoo isa lakkii jennee isa didaa turreef gaafii Oromoo deebisiidha yeroo akkasitti waan Oromoon deebise takkaan inni immoo gadi cabsee itti deebise immoo isa deeggarraa jechuu kanaaf jennaan amma salphamatti anaka kaadiree tobbee jechuu kaadiree Siraaj Kiyaar Bashir maaskii sabboonummaa jedhamu golgottee Facebookii gubbaa deemtuti miti an ifaan ifa haasaya jechuu waan itti amane san naqalta malee ima haasaya jechuu maaliif beektanii kaanamma isinitti haasaya jiru tibba majlisa irratti amantii warri hordoftoonni amantii islaamaa pirezidaantii majlisaa filataa turre san habashoonni muftiው ለሙስሊሙ ብቻ አይደለም ለኛም አባት ናቸው ለኛም የሃይማኖት አባት ናቸው ለኛም እኛ ናቸው ጀቻ ቱረን ኢስኒ ገለ የሮሰና ጀቹ ከናፉ ኢሳዋ ኤኬኘ ከሰ ሰነኒ ፈታፈታ ዋን ቱረኒፍ ኑሌ ኦቡሌወን ኬኘ ኦሮሞ ክርስቲያና ኦሮሞ ኦርቶዶክሲ ፋና ዳበኔ ፈታፈናፍ ጀቹ ዋን ጀረሳኒ ቢኮዝ ሃርከዲ ዋን ተይፍ ነገው ጅማ ሳታዋ ዴራ ሰንበር ካምፕ ትገልቻ ይሆን አንጀዴ ነገው ጅማ ማልቱ ገልሼ ከነንጀዴ ወይ ፊ ነገው ትሸርና ጎዳ ቪዲዮ ከነ ነገው መተሚሳት ትሸር ጎዳ እና አከስ ጀቹ ከናፉ አመንቲ ብራትራ ወንቲ ኤገሙ ሰዓ ከነቲ ጎዋ ኬኝ ኦፊት ጎርሱ ጎዋ አመንቲ ኬኝ ቱቱቀሜ ጀቴ ሀበሻን ኦፍ ጀላን ቀበቴ ዴምቱን ጎርስኔ አክ ኢኒ ኦሮሙማ ኢሳ ደገሩ አክ ኢኒ ኦሮሞ ጭና ዳበቱ ኦሶ ጃለዳ ጅባ ዱብቻማ ሲያሰ ቀበቴ ጅራ ቢኮዝ ዋይ
habashaan ol yaate har'a nuti Itoophiyaa keenya abboota keenyatu itti dadhabee Itoophiyaa keenya abboota keenyatu ijaare kanaafuu kursii qabachuu deemnaa jette. Kursiin jarri jettu tun kursii mana amantaa qofaa miti. Kursii iddoo waaqeffannaa bichaa miti. Kursii biyya bulchullee aangollee nutu fudhachuu qabaa jette. Oromoon yoo jabaatee jechuu akka Sinoodosiin Oromoo kun gadi dhaabatu akka warri ortodoksii amantoonni ortodoksii Oromoo kun jechuudha. Of ta'anii Sinoodosii mataa isaanii ijaarratanii afaan Oromooti waaqa isaanii kadhachuu, afaan Oromooti waaqa isaanii galateeffachuu, abbootii amantaa Oromootiin buluu, isaanin durfamuu, isaanin hoogganamuu yoo isaan eegalan jechaadha. Isinii galee karaa hundaan jechuudha. karaa hundaan gaafin Oromoo jabaatee deebi'a jechuudha. Oromoon aangoo araakiloo ta'a biyyi irra jirullee ni tiifata yoo jechuudha. Because mishigii san keessatti galte mee ilaalaa jaraa waa'ee amantii haasoftu, jaraa waa'ee rabbii haasoitu argitanii beeytanii no kan jarri jechaa jirtu dhimma aangootii. Abbootiin amantaa jaraa baay'een isaanii paaspoortii Ameerikaa qaban, baay'een isaanii lammiiwwan biyya alaati, baay'een isaanii waan biraa hordofan. Garuu immoo dhimmichi dhimma amaarummaa waan taateef jennaan gadi cichanii akkasitti mee ilaala. Damsirii keenyatu citee rifeensa haadadha maal godha mee ilaala. Mana amantaa san isaantu gurraachitti uwwise malee manni amantaa sun gurraachan uffanne ofii isaati. Garuu jarri fuutee gurraacha ofii itti uwwiftee manni amantaa keenya gurraacha uffate jettee Oromoo shawwaddi jechuudha. Muudii waggaa 150 ol Oromoo Ortodoksii irratti qabatte fiddee dhaloota qubeet irratti illee muudii san qabachuu barbaaddi jechuudha. Kana laalee immoo gowwaan Oromoo tokko ka jara hojii harkatu hin jira. Gowwaa akkasii san tokko gorsanii, tokko dhoysanii, tokko shawwadanii maalillee godhi ta'ammiris dalagaa asmaatii Oromoon gowwaa ofillee gorfatee qaruutee ofillee qajeelfatee hundaayyuu jala deemuu qabaa jechuudha. Isinii galee waan kana keessa seenee immoo baay'ee hin fataaffatu because amanticha waan hin hordofneefis amantichas waan hin beekneefu keessa gadi bu'ee dhimma amantichaa waan kana waan sani waa'ee amantiin jedhu. Garuu immoo wanna tokko wanni an jedhutu jira. Wanni anaa fi obboleewwan amantii Ortodoksii hordofan walitti qabnu Oromummaa keenya wajjin qabna. Afaan Oromoo waliin qabna. Aadaa Oromoo waliin qabna. Hawaasummaa waliin qabna. Diinagdee waliin qabna jechuudha. Lafaa fi lafeen teenya takka kana waan taatefu akka this means ani muslima ta'ee si wajjin bataskaana dhaqa jechuu miti waan ati afaan keetiin godhachuuf jechuudha. Waan Oromoon Ortodoksii afaan ofiitiin tajaajilamuuf qabsoo inni godhu kamu Oromoon amantii biraa hordoftu hundi kan kee kapheen xellee ka waan feete even illuminantis ta'i faana dhaabachuu qabda. As keessatti immoo Abiyyillee galatoonfadha. Maaliif Abiyyin dhimma Wallagga waraanamuuf dhimma Gujiitiif maalitiif komachuu dandeessa, itti aaruu dandeessa, abaaruu dandeessa, even ka qawwee harkaa qabullee waraanuu danda'a makkalaakaallee. Garuu dhimmi amma warri Ortodoksii qabate kun dhimma waloo, dhimma waliinii, dhimma Oromooti jechuudha. Isinii galee kana waan taateef jennaan jabaatanii itti fufuu feesisa. As keessatti immoo Oromoota wallollee dagachuu hin qabnu because yoo Oromoon Oromiyaa keessa jiru jaratti ka'e mee ilaalaa jarri Oromoo nyaatuu barte, dhiiga Oromoo xuuxuu barte, Oromoo dhuguu barte. Oromoon abbaa amantii kiyyaan bulaa, afaan Oromootiin waaqeffadhaa, abbootii amantaa Oromoo jala deemaa jennaan jarri laal gurraacha uffatanii rifeensa haadataa qullaa deemaa nyaata lagataa dhugaatii lagataa numa banne ni dhabamne jechaa jiran. Asibut mee ilaala asirratti immootu waan gurbaa hiriyaan kiyya waaqeffataan tokko naan jedhe tokko yaadadhanna. Wajji teenye Adaamatti gaafa biyya jirru san mana isaaniitii wajji laaqana nyaanne kaanee yaane.
takka jennaan sheekawiitti na bira ture kiyaaroo ka'iin salaannaa naan jedhe eeshii jennee kaanee salaatu wajji deemnee yoo inni dhufu aboo salaannee deebinaa bakka asuma taayati nu eegii jedheen eessa deemtan jennaan ay masgiida seenuu fi mana rabbii deemaa jira callisii taayatan jennaan akka qoosaa fakkeesse maan rabbii adumoo rooba sodaata kamana itti ijaartan warri waaqeffata waaqa gurraachatti amannaa deem naan jedhee akkasanii jechuu maalifi waayni gaara kenna abaaree ka ibalu eebbiseefaa jira jechuu warri waaqeffata akkasan qeesota Oromoo abaaree qeesii Amaaraa rabbi eebbise haga yoom dallaala taatee jiraatti Amaarri Oromoo fi waaqa jidduutti no sababni jarri peentee jibbituuf uma tokko peenteen afaan Oromootiin kadhatti afaan Oromootiin qaddasti afaan Oromootiin waan fedhe gara amantii Islaamallee dhufte shayni tokko mee maayikiraafoon Oromiyaa keessa teettanii warri laaltan dhageeffadha warri amantii biraa hordoftan guyyaa Jum'aa daawwan ka godhamu afaan Oromootiin afaan feetes beeki afaan feete bifa feete qabaadhu qabeenya feete gabaadhu rabbi si dhagaya waan nama kamiifuu godhu rabbi ka abbaa qabeenyaa dhagayee ka hiyyeessaa dhaga'uu hin didu afaan Oromoo dhagahee afaan Arabaa ta'u afaan Amaaraa ta'u afaan Guraagaa ta'u afaan Ingiliishaa ta'u rabbi hundaa hin dhagaya kasirraa eeggamu garuu rabbiin sodaachuu qofa kanaaf jennaan sababa Amaarri Oromoo jidduutti Oromoo fi sabaaf sablammoota jidduutti dallaala taate ammalaajii taate itti fufuu hin qabdu jechuu jarri kanaafu warri amantii ortodoksii hordoftan jabaattanii itti fufuu qabdan sirritti cimsitanii jechuu qabsoo karaa sirrii eegaltanii isiniin jenna amantii keessan sirritti jechuu as keessatti immoo Oromoon jarri shirri jaraa habashaa kun amantii walitti nama buusuuf waan garagaraa ni godhu jechuu kutaaf gandallee walitti nu diruu malu jechuu kanarratti immoo Oromoon jabaatee of eeguu qaba jabaatee cimuu qaba jabaatee Oromoon tokko tahuu qaba akkasi jechuu TikTokii warra sadaqaa kadhatu dhaqa malee an TikTokii baay'een deemna akkasi jechuu amma laal Oromoon gara baay'een jabaattanii itti fufuu qabdan maaliif beeytanii amma deengadda isheetu wajjaan suuraa ka'e namni baay'een na laxaallattan poostina gootanii kun na galabbattanii kun na fokkistanii kun homaa narratti hiitan daazim maatar waan na jaalattaniif gootan isinitti naaru waan tokko immoo isinitti mammoo asumaan waan qoosaa fakkaatu waan namni hundi ittiin argin Oromoon keenya jechuu aan subscribe godhaa dhaqaati yoo ati jetteen subscribe goote dachaati aan follow godhaa weellisaa Habashaa kanan hordofinaa yoo ati jetteen follow godhanii guyyaa takkaan miliyoona galchan hin rakkanne kanaamanna karaa salphaa isinitti himna yaa Oromoo amma barrikoo entertainment jecha barrikoo entertainment injira vision injira mee entertainmentiiwwan kana lamaan guyyaa takkaan follow isaanii miliyoona galcha Oromoo miliyoona lamaa oli ka TikTokii ka wanta fayyadamu ka YouTube ilaalu ka fayyadamus jechuu garuu immoo Oromoo namni miliyoona 60 keessaa namni miliyoona 2 bilbilan qabu namni miliyoona 2 kun dhaqee yoo barrikoo entertainmentiif visionii subscribe godhe miliyoona 2 seena jechuu viewun isaanillee gatiin hin dabala aartiin Oromollee guddata Habashallee osoo hin jaalatin dirqamtee sirba afaan Oromootiin sirbitee dhuftee achirratti fe'atti jechuu birrii kafalte kanaafu qabsoo karaa lallaafaa akkasii kanallee gaggeessuu qabnaa jechuu Oromoo callifnee aga jaalmarroon qawwee dhukaasee dhufee sibiili soomsu yookaan immoo Abiyyi qayyii nyaachiseetiin Habashaa Oromiyaa keessaa siyaasutti hin eegin karaa dandeette kamiin qabsaay fuudhi wanni har'a qoosaa fakkaatu deemee firee afarra sun dhugaa ta'uu annama biraa osoo hin taane ofirratti agarre waggaa 7 dura birraa gammadii boonsaa margaa afma bosona baale ana taane posti gochaa turre faarfannaa warra peentee jechuu posti gise goonu san ijoolleen muslima Oromoo baay'een isaanii fi ka peentee galatoomaa yoo nuun jettu warri ortodoksiitiif warri muslima isin peentee taatanii sirumaa hayimaanotiin qabdanii maal jedhanii nu arrabsaa turan jechuu garuu kaayyoon wanti yeroo san nuti goone sun har'a garuu firee buusee bu'aa buusee argu an keessa kiyyatti ofitti gammade sirritti dasna jedhe viidiyoowwan sammee dhaqaa laala akraariiwwan Oromoo jedhanii Oromoo ekstiriimis jettee Habashaan YouTube kophatti nu bantee keessa jijjiiran viidiyoowwan tokko jechuudha dhayxanii laaluu dandeessan kuni kun waan das nama jedhu jechuu Oromoon